السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتنا بليتي نجا كيسن بقى جراتر الرجع من البات دقيقة تكا وكان دقيقة لما نجالف وانت وي دبچو بربادا أديم سوجي كيستي نموتا مفتنيف دي بتاني مونا ملي مفتشيف تنيف وانت يتوكو دبچو بربادا فكينا في namoonni hedduun kan meeshaan biraa qabdan hedduu keessaa namoonni muraasni meeshaan kiyya maaf naaf hin galle meeshaan kiyya maaf naaf hin ergamne jettanii hayyee borusii ergaa yookaan iftaan siif hin fidaa sin jedhani akkeeyyaaf meeshaan tokko har'a ka fe'amu yoo ta'e yookaan boru kan fe'amu yoo ta'e borusii fe'uudhaaf birri si biratti hafinaa galchuun sirra jiraata rakkoon qabu birriin qophii jira fidii koottu yoo asiin geetteetiin asitti buufte birrii fudhattaa namoonni jettan filis rabbi sodaadha keenyaaf meeshaa silaa borusii fe'amu sababa ati birrii naagalchuu dhabuutiin anuuf biratti hambisee taa'a. San booda immoo namichi kun guyyaa beellamaatitti meeshaa namaa hin kennu har'a sii fe'anaan jedhee naaf hin feene namaan jettan. Waan immoo achi dhaqee ganaa hangaati yookiin baankii deemtee baankiidhaa birrii garagalchitutti yookaan birrii alarraa sii ergamee hangaati alarraa birrii ergamsan eeggattee naa dabarsitutti yookaan warrummaan ala jirtanillee birrii ijoollee hawaalaa dabarsitutti kennitanii yookaan itti himtanii sa'a sanatti namni isinii galchu hin jiru jechuudha. Sa'aatii namarraa fixa. Ganama bilbiltanii itti himtanii kootu riyaala narraa fudhadhu ittiin birrii akkana nama kana dabarsee jetteen inni sa'aatii zuhurii eeguu danda'an immoo haga zuhuriitti achi dhaabadhee eeguu hin danda'u. Kan hubadhaati namoonni meeshaan keessan xumurameera borusii fe'uu hin danda'a yoo isin hin jedhan birrii ofirraa galchaa. Garuu borutti walii gallee boru ati mana kan kee qopheeffattee fataa jedhee warri kan kee maatiin kan kee asii fataa jedhee mana keessa taa'ee eega. Sababa ati birrii naa dabarsuu dhabuutiin yookaan asiillee maatiin kan kee birriin nu harka jiraa fidii kootu rakkoota kan qabu akkuma as geetten sii kennaa jedhan ani immoo san eeggachuu hin danda'u. Birrii san achitti otoo kaashillee harka baadhatanii feestaalaan na eeganii feestaalaan fudhachuu hin barbaadu. Namni keenya immoo irra caalatti birrii moobaayil baankiingiidhaan nama dabarsuu hin beeku. Achi dhaabbattee moobaayil baankiingii siistamni diduu danda'a. Hanga inni baankii deemutti yookaan immoo hanga ati ijoollee hawaalaatti dawwaltee kudhan eegdee haga asraa eeggadhaa maal ati jettutti an eeggachuu hin danda'u. San booda immoo soo jettanii kaleessa siif eenaan jettee nu amanuu diddee birrii qophii lafa jirtuuf maa nu nama muslimaatii miti ilma muslimaati muslimni akka nama godha anillee muslima nama rabbii kee akkaan sodaatu ta'e alhamdulillah garuu immoo kun adeemsa hojiiti achi dhaabbadhee wanni an isinirraa eeguu danda'u tokko illee hin jiru meeshaa keessan isinii geessinaan konkolaataan yoo feene dhumne achitti isinii buusne birrii kenna. Moobaayil baankiingin ana akka har'aa kan yoon asin dhaan boru meeshaa keessan fidee achi geessinaan ofirraa lafa kaa'ee deebi'uudha. Malee achi dhaabadhee sa'aatii ganaa birrii naa dabarfamtuu fi neetworkiin maalii didee eenyu achiin bahe asiin bade hin danda'u. Kanaaf biliis namoonni akkasii sun ofillee mufattanii namallee mufachiisinaa. Kanumaan jechuudha barbaada. Xiqqoo namoota akkasitti haala akka isiniin rakkisaa jirtantu jira. Kana quba naa qabaadhaan isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.